Waraanni sirni PP godilli Wallaggaa qeellam Wallaggaaf ba Wallaggaa keessatti namoota 40 ol ajjeese. Jaalaqaafan Fayyeeraa dabalata qaba. Waraanni goolessituu PP ilmaan Oromoo ajjeesuun gadaa aangoo Abiy Ahmad dheeressuu barbaadu ebela 19/2022 ilmaan Oromoo 3 godina lixa Wallaggaa ona Qondaalaa keessatti ajjeesanii jiru. Akka kanaanis ona Qondaalaa ganda caffee fashfashii keessatti namoota 2 maqaan isaanii Obbo Muluu Kabaa fi Muusaa Walduu jedhaman mana isaaniitii qabuun ajjeesanii gataniiru. Kana malees onuma Qondaalaa magaalaa Qondaalaa keessatti maanguddoo Oromoo ganna 70 Obbo Jombor Fiixee jedhamu badii tokko malee ati hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda ittiin jechuun ajjeesanii jiru. Ona Qondaalaa keessatti baatii tokko qofa keessatti namootni 37 ol du'uun jiraattonni dubbatu. Oduma wal fakkaatuun waraanni sirna PP ilmaan Oromoo ajjeesuu itti fufuun godina Qeellam Wallaggaa ona Anfilloo ganda Yaarer keessatti namoota nagaa 3 ajjeesee jira. Ebela 20/2022 ganama ganda Yaarer keessatti kan ajjeefaman Yoel Amante, Gammachuu Tasfaayee fi Amaanuel Fufaa ta'uun ifoomeera. Kana malees godina Baha Wallaggaa ona Haroo Limmuu keessatti humnootni godina Kamaashi karaa ona Yaasoo ummata Oromoo irratti lola bananii hedduu ajjeesanii turuun ni yaadatama. Haala kanaan ebela 20/2022 Barataa Badhaasaa Galataa jedhamu kan yeroo darbee dhukaasa humnootni kun taasisaniin madaa'ee buufata fayyaatti yaalamaa turuun yaala olaanaaf akka darbu ajajame gara giddaatti deemee ture. Achuma magaalaa Harootti poolisootni humna addaa Oromiyaa konkolaataa buusuun ajjeesanii bishaan biratti gatu arraatni biyyoolessa Oromiyaa odeeffateera. Poolisoonni humna addaa Oromiyaa moona gadhiisanii badu akkumitti fufanii jiran. Jaalli Moona Faayisaa dabalata qaba. Amma eenyummaa fi jibbiinsa sirni PP ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru kan jibban miseensonni poolisoota humna addaa Oromiyaa mooraa diinaa ganuun jireenya dhuunfaa isaanii eegaluuf dhiisanii ba'aa jiru. Akka kanaanis miseensi poolisii humna addaa Oromiyaa dhalootan kibba Oromiyaa godina Gujii Bahaa ta'e mooraa diinaa godina Qeellam Wallaggaa ona Anfilloo magaalaa Muggii Duwwaa tokko buufata walaallii keessaa osoo badaa jiru gooticha waraana bilisummaa Oromoo harka galee jira. Oromtichi kun haala ittiin miseensa poolisii humna addaa Oromiyaa ta'e yeroo kaasu aanaa isaanitti maqaa poolisii idileen goyoomsanii akka leenji'anii fi leenjiin booda woboo loltu isin poolisii humna addaa Oromiyaati ittiin jedhamu himeera. Sana booda baatii tokkoon dura godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolotti erga gadi dhufanii ramaddii magaalaa Muggii argachuun akka deeme himuun mindaa isaanii ji'atti qarshii 2,000 qofti gadhiifamuu fi sana irraayyuu qallaba mootummaa nyaattu jechuun qarshiin 1,200 irraa cite 800 qofa akka fudhatan himeera. Rakkina jireenya dhuunfaa dandamachuuf maqaa mindaa mootummaan nyaadhaan kan seene Oromtichi kun sodaa lubbuu isaa dabalatee qaala'insi jireenyaa itti hammaachuu dubbate. Kana malees lola mootummaan sirna PP geggeessaa jiru ilmaan Oromoo badii tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoon ajjeesaa jiraachuu isaatti mufachuun sirna kanaaf tajaajila laachuu irra miila kiyyaan osoon karaa irra deemu duunaaf wayya jechuun baduu isaa ibseera. Erga achii ba'ees waraana bilisummaa Oromoo harka galuun tajaajila naga qabeessa fi miira Oromummaan guutameen argateetti gammaduun miseensonni poolisii humna addaa biroonis Oromummaa isaaniif dursa laatanii sirnicha gananii akka ba'an dhaamsa dhaameera. Kun kanaan osoo jiru torbee darbees ona Anfilloo magaalaa Ashii keessa kan qubatanii turan milishoota keessaa filamaniif farra riphee loltummaan kan leenji'an namoonni 60 okkora kaasanii meeshaa bakka fuunee naqamtee fi sanqalleetti galchina jechuun ajaja godinaa didanii deemuun ni beekama. Waraanni faashisti koloneel Abiyyi Ahmed Lixi Shaggar aanaa Hincinneetti manneen uummataa gubuu jira. Jaalicceetii bantii dabalata qaba. Sirni jiguuf deemu uummata Oromoo irratti erga duula bane lubbuu ilmaan Oromoo ajjeesu qabeenya saamuu fi gubuun dararaa hamaa qaqqabsiisaa jiru. Godina Lixa Shaggar aanaa Dirree Hincinni ganda Buyyaa Maaroggeetti mana qotee bulaa Oromoo 5 olii gubanii akka qeerroon ganda kana arraata biyyoolessa Oromiyaatti himetti gandi Buyyaa Maaroggee magaalaan
Kamsii Roggee magaalaa guddoo aanaa irraa kiiloomeetira 13 kan fagaattuu fi waraanni mootummaa torbee lamaan dura magaalaa Kamsii Roggee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qubate. Yeroo jalqabaaf akka waan uummatatti hin buune uummata erga tasgabbeessanii manneen uummataa irra deemuun warra mana jiran baasanii waboo deeggartu jechuun reebicha hamaa kanarraan ga'aa kan jiran yoo ta'u qe'ee maatiin hin jirre mana cabsuun qabeenya saamaa jiru. Eebila 20 bara 2022 ganama barii sa'aatii 12tti mana obbo Bareechaa Hirphaasaa abbaa isaa Hirphaasaa Baqqalaa fi Shallamaa dhuunfaa marsuun qabeenya mana jiru cufa waliin abiddaan barbadeessan. Namoota naannoo qe'ee obbo Shallamaa dhuunfaa kan ta'an addee Dhimmee Madaqsaa obboleessa isaa Eebbisaa dhuunfaa fi Ayyalaa dhuunfaa qabuun mana barumsaatti dararaa jiru. Qabeenya isaanii dhaltii fi sangoota hedduus jalaa fuudhanii akka qalatan himuun ganda kana keessatti torbee lamaan darbaniif konkolaataa ooraaliidhaan midhaan uummataa kuntaala 600 ol ta'u waraana piippiin saamamee jiraachuu maddi keenya himeera. Yeroo darbes ganduma kana keessa mana obbo Buree Naggasaa ibiddaan kan barbadeessan ta'uu odeessi achi arganne ni mul'isa. Gochaan saamichaa fi badii hagana ga'u uummata Oromoo irratti kan raawwatu badii tokko godhaniif osoo hin taane waanuma Oromoo ta'anii fi buqama eenyummaa isaanii waan qabaniifidha. Gochi farrummaa akkasii itti uummata keenya jabeessa malee harka hin kennachiisu kan jedhan eerroo ganda Buyyaa Maaroggeeti. Lixi Shaggar aanaa Buna Gindabarat gandoon gomaarraatti mootummaan PP aleella xiyyaar waraanaa yoo raawwatu gandoota adda addaatti gudeeddiin dubartoota Oromoo erga ammaatee jira. Jaal'awwee Mohaammed waan qindeeffatti qabe. Mootummaan sirna faashistii PP lammiilee isaa nageenya dhaban nagaa kennuu fi irra rasaasa kennuu fi aadaa taasifate lola lafa uummata nagaa irratti geggeessaa jiru ol guddisuun xiyyaara waraanaa fayyadamuun uummata nagaa haleelaa jira. Eebila 21 galgala toora sa'a tokkoof walakkaa irraa qabuun godina Lixa Shaggar ona Abuunaa Gindabarat ganda dogommaa irratti haleellaa xiyyaara waraanaa meeshaa maleeyyii uummata Oromoo irratti raawwataniin uummanni naannoo gadhiisee baqachaa jira. Abidda samii keessaa gad darbatamuu fi sagalee dhukaa erga lafa ga'ee qabaatu jala dhaabbachuu kan sodaatan uummanni gandichaa gara ganda ollaatti ijoollee isaanii qofa qabachuun manaa fi qabeenya kiyya osoo hin jedhin wal caccabsaa dheessaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa ona Abuunaa Gindabarat gabaasaniiru. Sirni badii Kolonel Abiy Ahmediin geggeeffamu ilmaan Oromoo irratti duula ijibbaataa labseen dararaa hamaa uummata irraan gahaa jira. Duula mootummaan PP labse hordofee godina Lixa Shaggar aanaa Abuunaa Gindabaratitti yakka namoomaa hojjechaa jira. Waraanni faashistii PP kun aanaa Abuunaa Gindabarat magaalaa aanaatii ba'uun ganda koonoo mana barumsaa koonoo sadarkaa tokkoffaa teessuma isaanii godhachuun dararaa hamaa uummata irraan gahaa jiru. Ganda koonoo gooxii Kiftataatti eebila 19/2022 shamarree maqaan ishee akka dhaahamu hin feene haati jalaa boqonnaan haati guddisaa kan jirtu itti seenuun nama 5 ta'uun kan gudeedan yoo ta'u yeroo ammaa shamarreen kun du'aa fi jireenya gidduu jiraachuu qeerroon ganda kanaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf himaniiru. Ganda koonootti obbo Balaa Dheeressaa, Tarrafaa Birmachuu, Irgabuu Dheeressaa, Fufaa Abarraa fi Taajjabaa Tarrafaa irraa re'oota 35 ol kan qalatan yoo ta'u ganduma kana lafa gabaa sanbataatti midhaan saliixaa fi xaafii kuntaala 200 ol obbo Tashoomaa Raggaasaa jalaa fe'atan. Aga gabaasni kun qindaa'etu torban darbe kana qofa midhaan uummataa kuntaala 700 ol akka fe'atame himaniiru. Kana malees eebila 15/2022 ganda darbii gooleettis shamarran 2 fi dubartii tokko midhaan daaksisuuf osoo deemanii bakka addaa qarree goorootti qabuun gudeeddii irratti erga raawwataniin booda shamarran 2 of biratti hambisuun dubartii sana gadhiisan. Shamarran 2 sana irra hammeenya gurraaf dhaga'uun hin tolle erga irratti raawwataniin booda eebila 17/2022 akka gadhiisan odeessi achii nu gahe ni mul'isa. Eebila 16/2022 ganda Somboo Walisoottis jaarsa dadhabaa baqachuu hin dandeenye obbo haa ta'uu kan jedhaman qabeenya isaanii osoo eeganii sangoota 3 irraa fudhachuun ganda konoo lafa gabaa sanbataatti qalatan. Saaminsii fi dararaan uummata Oromoo irra ga'aa jiru kan himamuu oolu akka ta'e himuun uummanni keenya dararaa kana jalaa ba'uuf yeroo kamiyyuu caalaa tokko ta'e waraana bilisummaa Oromoo waboo cinaa hiriiruun sirna kanatti xumura gochuu qaba kan jedhan qeerroowwan aanaa Abuunaa Gindabarati. Godina Arsii Ba'aa aanaa Ixxoosaaf xiyyoo keessa dabballoonni sirni PP waraan bilisummaa Oromoo isan kee jiraa jechuun uummanni nagaa gooluu jirti. Jaalnaa Tolammii dabalata qaba. Mootummaan sirna faashistii PP namoota sirna isaa leellisanii namoota nagaa abaaran reeban ajjeesanii fi saaman aangoo kennuufiin uummatatti bobbaasuu meeshaa siyaasa isaanii maqaa waraana bilisummaa Oromootu isin keessa jiraa fi hidhata waliin qabduun doorsisuu fi hidhuu ammeessee jira. Godina Arsii Ba'aa Ona Ixxoosaa gandoota cufa keessatti qonnaan bultoota, daldaltoota,
barsiisotaa fi barattoota waraanni bilisummaa Oromoo naannoo kana galee isin waliin hidhata taasisaa jira waan ta'eef miidhaa isinirraa waraanni sirna PP geessisuuf gaafatama hin qabnu jechuun dabballoonni sirna PP uummata nagaa doorsisaa fi gariin hidhaa jiraachuu maddeen Ona Heexosaa gabaasaniiru. Akka maddeen jedhanitti namoota akkasumaan shakkan ammoo qabanii waajjira poolisii magaalaa Itayyaatti hidhaa akka jiran dabaluun ibsaniiru. Oduma wal fakkaatuun onoota xiyyoo gandoota gaara Cilaaloo jala jiran waraana bilisummaa Oromootu isin keessa qubatee jira jechuun reebicha, saamichaa fi hidhaa irratti hammeessuun naannoo jireenya isaanii irraa buqqisaa akka jiran baramee jira. Ona Heexosaa fi xiyyoo keessatti dabballoonni sirna PP saamichaa fi dhiittaa mirga namoomaa taasisaa jiraniin alatti gocha uummatni hin qabneen yakkuun nageenya isaanii goolaa qeerraa buqqaasaa fi badii malee hidhanii maallaqa kaffalchiisuun gadhiisaa akka jiran baramee jira. Humni shororkeessaa Amaaraa Faannoo jedhamu ijaarsisaa Oromiyaa dabalatee naannolee biraallee jabeessuuf hojjechaa jiraachuun saaxilama. Jaaldaan Deelemoo waan qindeeffate qaba. Impaayera Itoophiyaa olaantummaan Amaaraa keessatti akka dagaaguuf dhufaatii mootummaa abaaramaa PP boodaa irratti hojjetamuu eegalee jabaatee itti fufuun humnoota bu'uura seera impaayeratti hin qabne baajetaan deeggaranii ijaaruun ilmaan Oromoo ajjeesisaa jiru. Caasaan ijaarsa isaanii kun jabaachuun yeroo ammaa Oromiyaa dabalatee naannolee biroo keessattis baay'ina Faannoo hiriirsuu danda'a waliin karoorri isaanii miliqee ba'ee jira. Haaluma kanaan humnoonni shororkeessitoota Amaaraa maqaa Faannoon ijaaraman kun Oromiyaa keessaa Olotaa, Gincii, Shaambuu, Dadar, Adoolaa, Shaashmannee, Sandaafaa, Tulluboolloo, Meessoo, Darraa, Olancitii, Baakkoo fi magaalota hedduu keessatti lakkoofsa hedduun ijaaramaa akka jiran barameera. Kana malees naannolee akka Sumaalee, uummattoota kibbaa, Benishaangul Gumuz akkasumas magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti ijaarsi jabaan akka geggeeffamu himameera. Kanaafuu humni kun yeroo ammaa Oromoo ajjeeses, qabeenya Oromoo saames akkasumas raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhu irrattis dhukaasa banuun ajjeesan irratti balaaleffannaa yookiin tarkaanfiin mootummaan fudhate hin jiru. Inumaayyuu lola Tigraay irratti geggeeffamee tureen mootummaan deeggarsa baajataa fi galateeffannaa taasisee fi waan tureef uummanni Oromoo kana hubatee sirnaan of qopheessuu qaba kan jedhan qeerroo bilisummaa Oromooti.